Ashamaa harka fuunee nagaa fi araarri waaqayyo isiniif haa ta'u. Jaalatamtoota kabajamtoota maatii hireetuu bakka jirtu nagaa keessan jirtu baga nagaa keessan taatanii baga eegamtanii gargaaramtanii guyyaa kana argattanii waaqayyo gooftaan inni guyyaa kana isaatiif daqiiqaa kana hunduma keenyaaf kenne maqaan isaa eebbifamu. Baga gargaaramtan obboloota koo baga dhageessanii xiqqaa guddaan baga gargaarsi waaqayyo isinii baay'ate. Waaqayyo nu gargaaree guyyaa kana dabarsee nuuf kenne maqaan isaa haa eebbifamu. Yeroo darbe macaafa qulqulluu waliin dubbifachaa turreerra. Ammas immoo fedha jaala waaqayyoo ta'ee har'as macaafa qulqulluu keessaa waliin dubbifanna jechuudha. Hundumti keessan iyyuu macaafa qulqulluu kana dubbifadha. Waaqayyo bara keessan isiniif haa eebbisuu eebbifama. Filannoon keessan macaafa qulqulluu warri ta'e eebbifama. Waaqayyo sinaa eebbisuu hunduma keenyaaf iyyuu waaqayyummaa ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Yeroo darbe macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 3-4 waliin dubbifanne har'as immoo amma hafuurri qulqulluu ayyaanni waaqayyo nuuf baay'ate waliin dubbifanna. Warroonni hireetuubiif maatiin taane maatii naaf ta'a. Warroonni maatii taatanii jirtan immoo yaada keessan koomentii irratti akkasuma laayikii godhaa viidiyoo amma xumuraatti ilaalaa daraa keessan siin jedha. Waaqayyo gooftaan isinaa eebbisuu eebbifama. Ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nuuf dubbisa maqaa Yesuusiin macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 irra isa jiru waliin dubbifanna. Maqaa gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Yommus ani mirga isa teessoo irra taa'e sanatti macaafa marame tokko nan arge. Macaafichas keessaaf duubaan caafamee erga cufamee immoo mallattoo torbaan mallatteeffamee ture. Ergamaan aangoo qabeessi sagalee isaa dhageessisee mallattoo macaafichaa ittiin cufame irraa kutee macaaficha banuuf kan malee eenyu jedhee labsu tokkos nan arge. Waaqa keessaa lafa irraa lafa jalaas tokko illee macaaficha banee keessa isaa ilaaluu hin dandeenye. Tokko illee macaaficha banee keessa isaa ilaaluuf kan malee waan hin argamneef baay'isee nan boo'e. Manguddoota keessaa inni tokko immoo hin boo'in, kunoo leencicha gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee mo'eera. Inni mallattoo sana torban kutee macaaficha banuu ni danda'a naan jedhe. Teessicha duraa uumama lubbuu qaban 4 fi manguddoota gidduu hoolaa waan qalamee fakkaatee dhaabbatu tokko nan arge. Hoolichi gaanfa 7 fi ija 7 qaba ture. Isaan torbanuu kunoo hafuurota waaqayyoof hojjechuuf guutummaa biyya lafaatti ergamaniidha. Hoolichi yeroo isaatti dhaqee harka mirgaa isaa teessoo irra taa'ee jiru keessaa macaaficha fudhatee yommuu inni macaaficha fudhates uumamni lubbuu qaban 4 manguddoonni 24 hoolicha duratti ni gombifaman. Adda addaan kiraaraa fi qodaa ixaanaa itti aarsan isa warqee irraa hojjetame of harkaa qabu. Ixaanni qodicha keessaa guutee ture. Innis kadhata warra waaqayyoof qulqullaa'aniiti. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan, ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan maltedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetiin waaqayyoof bitte. Waaqayyo keenyaa fi mootummaadhaaf luboota isaas akka ta'anii isaan goote. Isaanis lafa irratti mo'uuf jiru jedhan. Kana booda ani ergamoota baay'ee teessichatti uumama lubbuu qaban sanatti manguddoota sanattis naanna'an nan arge.
lakkoobsi isaanis kumaatamas ture. Sagalee isaanis nan dhagahe. Isaan sagalee guddaadhaan, Hoolichi inni qalame aangoo, badhaadhummaa, ogummaa, humna, ulfina, guddina, huqubaa fudhachuun kan maleefidha jedhan. Wanti waaqa irratti, lafa irratti, lafa jalatti, galaana keessatti uumame isa keessa jirus hundinuu huqubaa, ulfina, guddina, aangoo isa teessoo irra taa'ee jiru sanaaf, Hoolichaafis bara amma bara baraatti haa ta'u jechuu isaanii nan dhagahe. Uumamni lubbuu qaban arfanis ameen jedhan. Manguddoonnis gonbifamanii sagadan. Ameen. Boqonnaa 6. Kana booddee Hoolichi mallattoowwan torban keessaa isa tokko utuu banuu nan arge. Uumama lubbuu qaban arfan keessaa immoo inni tokko sagalee akka qaqawweetiin koottu jechuu isaa nan dhagahe. Ani achi ilaaleen farda adii tokko arge. Inni fardicha irra taa'ee immoo idda harkatti qabatee gonfoon tokkos isaaf ni kenname. Inni mo'u ammas mo'uudhaaf ni bahe. Yeroo Hoolichi mallattoo isaa lammaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu inni lammaffaan koottu jechuu isaa nan dhagahe. Fardi biraa diimaa biluun tokkos ni bahe. Isa fardicha irra taa'eef immoo nagaa lafa irraa balleessuuf, namoonnis akka wal gorra'an gochuun ni kennameef. Akkasumas billaan guddaan tokko isaaf ni kenname. Yeroo Hoolichi mallattoo isa sadaffaa bane immoo uumamni lubbuu qabu inni sadaffaan koottu jechuu isaa nan dhagahe. Anis achi ilaaleen farda gurraacha tokko arge. Inni fardicha irra taa'es madaallii of harkaa qaba ture. Yommus ani wanta sagalee fakkaatu isa uumama lubbuu qaban arfan gidduudhaa qamadii safartuu xiqqoo tokko gatii dadhabbii guyyaa tokko, garbuu safartuu xiqqoo sadis gatii dadhabbii guyyaa tokko godhi. Ejersaa fi muka waynii garuu midhaan jedhu nan dhagahe. Hin miidhin jedhu nan dhagahe. Yeroo Hoolichi mallattoo isaa arfaffaa bane immoo sagaleen uumama lubbuu qabu isa arfaffaa koottu jechuu isaa nan dhagahe. Yommus ani achi ilaalee farda boqqojjii tokko arge. Inni fardicha irra taa'es maqaan isaa du'a ni jedhama. Mootummaan warra du'aniis isa duukaa adeema. Lafa kana irratti harka afur keessaa harki tokko billaadhaan, beelaan, dha'ichaan, bineensa caakkaatiin akka ajjeefamaniif haboon isaaf ni kenname. Yeroo Hoolichi mallattoo isaa shanaffaa bane immoo ani iddoo aarsaa jalatti lubbuu warra dubbii Waaqayyootiif wanta dhugaa bahaa turanitti jabaachuu isaaniitiifis jedheen qalamanii nan arge. Isaan sagalee guddaadhaan hiyyanii, yaa Gooftaa guddaa, qulqulluu fi dhugaa qabeessaa, warra lafa irra jiraatanitti nu faraddee hamma dhiiga keenyaaf gumaa nuuf baaftutti ammam turaa jedhan. Yommus adduma addaan uffanni hadaadiin isaaniif kenname.
Obboloonni isaanis hojii Waaqayyoo keessatti hidhatii isaanii warra akkuma isaanii ajjeefamuuf jiran hamma raawwatan gumaanitti yeroo xiqqoon dabalaan akka haaraa galfatan isaanitti himame. Kana booddee olichi mallattoo isa ja'affaa banu isa na argee socho'a lafaa guddaa tokkotu ta'e. Biiftuunis akka cileetti heelee ni taate. Ji'i guutummaatti akka dhiigaa diimate. Akka ija harbuu qilleensi jabaan raasee harcaasutti urjoonni Waaqa keessaa lafatti gadi harca'an. Waaqni tarsa'ee gargar baafamee akka macaafa maramu danda'utti ni marame. Tulluuwwan biyyee bishaan keessaa hundinuus iddoo isaaniitii ni butaman. Kana booddee mootonni lafa kanaa irraa namoonni gurguddoonni, abboonni duulaa, sooreyyiin jajjaboon, garbichi, birmaduunis hundinuu holqa keessa kottaa tulloota gidduuttis ni dhokanna. Tulloonnii fi kattaawwanis waammatanii nuyi irratti jigua. Fuula isaa teessoo irra taa'uu duraa dhokannas. Oolicha duras nu dhoksa. Guyyaan guddaan inni itti isaan kun dheekkamaman dhufeera. Egaa eenyutu duraa baqachuu danda'aaree jedhan. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa waliin dubbifanne kana fakkaata. Hafuurri qulqulluun sagalee isaa hiikee ibsee hunduma keenya haa barsiisu. Sagalee Waaqayyoon akka nuti dubbifannutti otoo hin taane akka hafuurri qulqulluun nu hiikeettidha. Sagalee Waaqayyoo immoo sagalee jiraachisuu ajjeesuu danda'udha. Sagalee nagaa namaaf kennuu danda'udha. Sagalee Waaqayyootti warri jiraatan yeroo kamiyyuu in oolu. Sagalee Waaqayyootti warri qabamanii jiraatan yeroo kamiyyuu balaa akka tasaa jalaa kaayyoof karoora seexanaa jalaa in oolu. Bara dhumaattis hin oolu, hin baraaramu. Kanaaf sagalee Waaqayyoo irratti xiyyeeffadha. Sagalee Waaqayyoo dhaggeeffadha. Sagalee Waaqayyootti haa jiraannu. Waaqayyo gooftaan bara keessanii jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifamaa dogoggora jiruuf immoo na of galchaa. Irrasinis irra deebi'aatti dubbifadha. Sagalee Waaqayyoo kana qalbiidhaan dhaggeeffadha. Laphee keessan banaa dhaggeeffadha. Laphee keessan banaa dubbifadha. Waaqayyo hafuurri qulqulluun sagalee isaa hiikee ibsee nu haa barsiisu. Yeroo hunduma sagalee isaatti akka jiraannu, sagalee isaatiin akka deddeebinu Waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Eebbifamaa eebbaftaa ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessa wajjin haa jiraatu. Warri subscribe goone subscribe godhaa, warri like goones like taasisaadha. Warri maatii naan taane maatii naa ta'a, warri maatii naa taatanii jirtan immoo na jajjabeessaa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa eebbaftaa nagaan ta'a. Shalom.